Ameerikaa Niiwuork keessatti yaa'ii waliigalaa biyyoota gamtoomanii gaggeeffamaa jiru irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin US Joe Biden biyyoota akka Itoophiyaa fi Yemen keessatti waldhabdeewwan jiran furuu irraa gara duubaatti deebi'uu hin qabnu jedhani. Yeroo ammaatti lammiileen waraana keessa seenan gara mariitti akka dhufaniif yaalii godhamuun hawaasni addunyaa abdii kutachuu hin qabu jechuun dhaamaniiru. Sababa waraanaan beelli uumamaa jira, haleellaan baay'ee sukkanneessaa ta'e gaggeeffamaa jira, mirgi namoomaa lammiilee nagaa sarbamaa jira, gudeeddiinis akka meeshaa waraanaatti fayyadamamaa jira jechuun yaa'ii kana irratti dubbataniiru. Mootummoonni hawaasa addunyaa waliin ta'uun darara amma argamaa jiru kana dhaabsisuuf akkasumas nagaan akka bu'uuf akka hojjetanis waadaa seenaniiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti gara waggaa tokkoof adeemaa jiru kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan du'an yoo ta'u, hedduun ammoo beelaaf saaxilamanii jiru. Ameerikaan qaamolee waraana kana keessatti hirmaatan gara waliigalteetti akka dhufan gaafachuun ta'uu baannaan garuu qoqqobbii biyyattiirra akka keessu akeekkachiifteetti. Niiwuork kan jiran itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri haajaa alaa obbo Dammaqa Mokonnin dhimma Itoophiyaa irratti aangaa'ota biyya adda addaa waliin mari'achuu isaanii miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaniiru. Aangaa'ota obbo Dammaqaan haasofsiisan keessaa ministeerri haajaa alaa UAE Da'eetaa Shee Ahmed bin Ahmed Alii fi ministeerri haajaa alaa Venezuelaa Felix Ramon Pilaseesiyaa Gonzaales ni argamu. Dhiyeenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti miseensa mana maree nageenyaa kan taate Gaaboon irraa ministeerri haajaa alaa Paakome Mobelet Mubeyaanis ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa waliin mari'ataniiru. Odeeffannoo waajjira ministeera muummee irraa kenname eeruun miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti manni maree nageenyaa UN xiyyeeffannoo inni gaanfa Afrikaa irraa qabu dabalaa waan dhufeef Gaaboon sagalee lammiilee Afrikaa akka taatuuf obbo Dammaqaa fi ministeerri haajaa alaa Gaaboon mari'ataniiru. Obbo Dammaqaan hoogganaa sagantaa nyaataa addunyaa David Baaslee waliin marii taasisaniin kutaa kaaba biyyattii keessatti deeggarsa namoomaa jiru ilaalchisee mootummaa irratti himannaan madaallii hin qabnee fi sirrii hin taane irra deddeebiin ni dhaga'ama jechuun dubbataniiru. Dabalataanis dhimma gargaarsa namoomaa irratti qaawwaa jiran duuchuuf sagantaa nyaataa addunyaa waliin mootummaan Itoophiyaa akka waliin hojjetu himaniiru. Yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii finciltoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti dhaabbilee fayyaa kumaan lakkaa'aman mancaasaniiru jedhe ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Naannolee kanneen iddoowwan to'annoo isaa jala turan keessatti lammiilee nagaa ajjeesuu fi dhaabbilee fayyaa mancaasuun kan himatamu TPLF ammoo gocha kana raawwachuu ni waakkata. Firaafolii Dhugaasaa dabalata isinitti himti. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee kibxata miidiyaa biyya keessaaf ibsa kennaniin hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti hospitaalota 20, giddugala fayyaa 277 fi buufata fayyaa 1162 mancaasaniiru jedhani. Naannoo Affaar keessatti ammoo hospitaala 1, giddugala fayyaa 10 fi buufataalee fayyaa 38 mancaasaniiru jechuun dubbataniiru. Humnoonni TPLF torbanoota dura naannoo Affaar keessaa kan ba'an yeroo ta'u, mootummaan humnoota kana injifatee naannicha ari'uu ibsa. Hidhattoonni garuu gama isaaniin tooftaaf jedhanii naannicha akka ba'an ibsu. Torban 3 dura ministeerri barnootaa Itoophiyaa Geetaawun Makuriyaa hidhattoonni TPLF kaaba Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 7,000 mancaasaniiru jechuun himatee ture. Manneen barnootaa manca'an keessaa 445 naannoo Affaar keessatti 140 ol ammoo naannoo Amaaraa keessatti jedhani. Tibba kana raayyaa qobbootti qonnaan bultoota hedduu haleeluun kan komatamu gareen hidhattootaa TPLF himannaa dhaabbilee fayyaa naannolee lamaan keessatti mancaasuu ilaalchisee yaadni kennee hin jiru. Waraanni naannoo Tigraayitti ji'a sadaasaa darbe eegalee ji'a 3 dura gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti ceera. Sababa lola kanaatiin namootni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u, miiliyoona hedduu kan ta'anis deeggarsa namoomaa eeggachuuf dirqamaniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaatiin waliigaltee dhiifama mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaatiin waliigaltee taasifame hojiitti hiikaa jiraachuu hima. Ofii waliigalteen taasifame qabiyyeen isaa maal ture? Akkas jedhu. የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ የመጣው ኃይል መሳሪያውን አውርዶ በሰላማዊ መልኩ qaamni waamicha nageenyaa simatee dhufe hidhannoosaa akka hiikkatuu fi karaa nagaatti akka deebi'u ajjeechaa fi buqqaatii lammiileetiif sababa akka hin taane ka jedhudha. Yaamicha kana simatee nagaan uummatatti makamee akka jiraatu hidhannoo harkaa qabu ammoo mootummaatti akka dabarsee kennu ka jedhudha gam tokkoon. Gama mootummaan ammoo namootni kunneen gara jireenya nagaatti yoo deebi'an gama dinagdeen akka ijaaraman gaaffii mana jireenyaa fi lafaa qabaniif deebii akka kennu akkasumas
caasaa mootummaa tokko tokko keessatti gaaffiin aangoo waan tureef mootummaan kana akka raawwatu ture waliigalteen kan godhame. Aangaan kun mootummaan waadaa gamasaan gale irra jireessa raawwachuu himuun gama dinagdeen namoota karaa nagaatti deebi'an ijaaruuf pirojektiin birrii miliyoona 300 tolfame adeemsarra jira jedhu. Hogganoota garee hidhattootaa keessaa waamicha nagaa taasifameef simachuun ka deebi'anii fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa ta'uun muudamanii ka turan namni maqaan isaanii akka hin dhaamne nu gaafatan tokko garuu waan aangaan mootummaa kun jedhanitti walii hin galan. Waliigalteen taasifame raawwatamuu dhabuu isaatiin bosonatti deebi'uu himu. Waliigalteen lamaan keenyaan mallattaa'e humna addaa kan fedhu humna addaa, poolisii kan fedhu poolisii, raayyaa ittisaa kan fedhu raayyaa ittisaa, daldala kan fedhu daldala, hoggansa kan fedhus hoggansatti ramadama kan jedhu ture. Kuni garuu amma yoonaa hin raawwanne. Booda osoo nuun jedhanii gara jireenya nagaatti deebi'uu hin dandeenye. Nu keessaa nama 4 qofa kan ramadame. Kanaaf nuti hojii hojjechuuf burjaajofnee jirra. Mootummaa waliin haasa'uurraa abdii kutannee jirra. Mootummaan warra diimaaf malee warra gurraachaaf dhimma hin qabu. Warra diimaaf looga gumuziif namni ajajamu tokko hin jiru. Akkaan argetti waa'ee keenyaafis waaqni jira. Dabalataan faannoon uffata dambii raayyaa ittisaa uffachuun kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti osoo hin hafin ajjeechaa raawwachaa jira jedhu namni kun. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa naannichaa garuu kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti ajjeechaan raawwatamuu waakkataniiru.